Taakee sirtuu mana bira barbaadani. Dantan jirre keenya wanni irraa qabdu bar niiraadha. Niira san si kan ninamu. Anniiru matee san sanu hallayyaa haadha. Eenyaa meedii. Bakka si namni itti waliin garre mana lafa jalaa kan rafnu kanuma jechuuti waasila biituun biyya rabaat ni beekte jedhi mana jechuutti dhaabbattu mana dhaabbataatti siidhan jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirre jirtu isin jechaa kabajata kan nyaarraa antan akkuma beekamu eessattiin argama manni itti argamu kun mana eenyuti garuu isin daawwattoonni hin beektan jedhi yaada. Saniif warra Abdallaa eessatti argamu jedhanii Allahumma salli ala Muhammad eessatti argama. Akkuma beekamu rifeensi nu deebi'ee jira. Saniif warra saahiba kiyyaa obboleessa kiyyaa Mahammad nama qaalii nama jabaa isa biratti argama. Mahammad yoo naan jettiin Mahammadii akkuma beekamu isaa fi daraartuun waloniiti jechuun waa'ee sababa maallaqaatti daawwattoonni kan quba qabdan jedhee yaada. Amma dura daraartuun fuuteeti sababii maallaqa narraa nyaattee jetteenitti mana hidhaa geessite akkuma isin mana hidhaa geessiteeni maallaqa silaa isiif kafaluu deeman sanii askaraa kananii isa baasan jechuudha. Mahammad baasanii Mahammad eega beeboota maal ta'ee hoornaan jettan taate wanni inni ta'e daraartuudha maallaqa illee niin kafalaa jeeti daraartuun jechuudha. Manatti itti dhuftee manumaa hin deemu mana kanaa dandeessuun ofii jetteen dandeessuun ofii jenna sababii isin jetteen irratti qurxaa ulee harkaa qaba ulee saniin daraartuu tumee toofiqiitu bakka sani jira bakka sanitti toofiqi jechuu adda dhoorkee Mahammadiin dhiisii jeeni Mahammad dhiisee jechuu akkasuma eega Mahammad isii dhiisee toofiqillee daraartuu ofiisaa addaan dhoorke booda maaltu uumame yoo kan jettan Abdallaa maaltu uumame kan taate wanni uumame jidduutti osoo jechuun maallaqa sanillee isiidhaaf hin kanneen Mahammad jechuun maaliif dhuftee dhimma Mahammad Abdallaa haasoo osoo kanaan jedhne duratti anuu jechuun amma abbaa komiiti namni komiin irraa qabanii akkasumatti saniifuu daawwattoota keenya Mahammadii eegaa dhabamee jechuun bilbilisa akkuma beekamu manni hodhee ulaan tuni mana inni galu jechuun mana kana anaatu ulaa tana anaatu cufee jechuun anaatu cufee telefoonallee hin furanne waan takka illee hin furanne telefoona irra bilbilisaa guyyaa lama guyyaa sadii bilbilisaa matuma galitti cufaanaan jaa sanirraa kee dhufee jechuudha warra ollaa gaafadhee warra ollaa hoggaan gaafadhu micaan sun intaltee asitti dhuftee askaraatti yookiin hidhattiin si deebisa akkuma beekamu durallee inni fiidiyoo isin waraabee jira mana kiyya irraa beetiin jira gaaraan jira sababni mana irraa beefillee akkana daraartuun kalaas akka na dhiisu diddee jee inni ammoo jaartii lamada duraan jawwal akkuma jibbaan jirtu jaalatini jirtu bana jirtu jaalatini jirtu jechuun wal jaalachuun ni jira jechuun maaliif fuudha inni haadha manaa godhate haadha manaa akkuma godhatetti saniifuu inni ammoo jechuun Mahammadii biheeti jechuun gaara galee gaararraa badee jechuun badee yaani khalaas Mahammadumaa uchuma buutee isaatu ni dhabee jechuudha namnummaan takka inni immoo namni immoo sun jiru deemee warra ollaallee gaafadhee ijoollee saahibbanitti illee irra bilbilee gaafadhee telefoona isaa akkuma beekamu mana dhiisee kudanaa turaa tana namaatu seena jee gadi qabe malee ulaan tuni banaadha kunuutaa wanta yoo naamanuu baattanillee banee mana isaa seenee isin agarsiisuun hin danda'a. Saniifuu ammoo ilmi namaa tokko maali yoo badee biyya hambaa tana keessatti nuutu wal qabata numaatu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo hamtuu warra geessine yoo walmiinillee numaatu wal wallannataa numaatu yoo maaliif osoo alaga wal kaayinee akka daraartuunitti mana hidhaa geessine fakkeenyaaf hidhuun ta'in silaa nuti illee ni jirra gama keenya kana dhuftee telefoonni akkuma beekamu telefoona Mahammadii fi yuutuubni Mahammadii wanni hundisiitu nabiriirti maaliif saahibni daawwitiidhaan wal keessatti ilaala saahibni daawwitii wal keessatti ilaala jedhanii akkasuma akkuma beekamu paaswoordii isaatii fi wanta koodii jawwaalasaa niin beekaa jechuudha koodii jawwaalasaa niin beekaa saniifuu telefoona fiduudhaan wanni waraabee tarii akka tasaa yoo harkee jechuudha fakkeenyaaf telefoona naa fiidiyoo tana waraabee harkanii namni jechuudha naa hime bakka inni jiru naa hime namni na beekullee yoo ta'e bakka Mahammad jiru yoo naa himan jechuudha saniifuu fiidiyoo tana chaanala isaa kanarratti waraabee jechuudha osoo inni nuu quban qabne osoo inni nuu jechuudha telefoona silaa innis akkuma isaa telefoona tokko kan yuutuuba qabu kan imeela adda addaa qabu yoo rakkoo mana raasii baasuu baatte telefoona sanii darbitee jechuudha gadi hin baatu jechuudha alatti telefoona san darbitee gabba'uu hin dandeessu jechuudha silaa fakkeenyaaf jabduu si jabaattee yookiin miidhaa yookiin rakkoon sirra geessiftee mucaan kun bakkuma inni bu'ee namni beeku hin jiru yookiin haalli tarii halkan itti dhufanii manarraa fuudhanii yoo baasanillee hin beenu rabbii haaliqaa beeka maaliif akkasuma obboleeyyan daraartuu illee ni jiranii obboleeyyan daraartuu sun dhufanii fuudhanii waa kutaniifu waa tarii namni biroo yookiin yamaniin mana itti cabsitee isa fuutee kutteefu
rabbii kaalee gaabbii akka biyya namaa keessatti waan si mudatu hin beektu saniif illee viidiyoo kana irra qabadhee dhufee maaliif akkuma beekamu yoo nuti wal cinaan dhaabbanne yoo nuti sagalee walii taanee wal hin barbaanne namni wal barbaannuun hin jiru jechuudha. Ani ammoo daraartuutti illee dhaqee daraartuu dhimma kana akkam quba qabdaa jee osoo qaamaan gaafachuun ta'een bilbilaan itti bilbilee Mahammad quba qabdaa jennaani Mahammad maa irraa barbaaddaa na gaafattaa naan jette saniifuu ati yoo Abdullaa dhimma kana keessatti argamuu barbaadda moo dhimma kana keessa seenuu barbaadda naan jette maallaqa san wajjin nyaatte moo maaliif har'a Mahammad na gaafattaa naan jette guyyaa keessaa dhuftee maaliif Mahammad na gaafattaa naan jette obboleetii akkasii miti waliin ansi gaafadheef saniifi miti sanii beekuu qabdanii saniifuu ammoo maaliif yoo isin naan loltede ani ammoo jechuun dirqama waan narra jiruuf akka obboleessaatti akka saahiba tokkootti baachuun qabaa jedhin daawwattoota keenya akkuma isin argitan kana laala harka xiyya kana wallaahi akkaan dalagaa irraa baheni bilbilli isaa cufaa taanaaniin akkaan dalagaa irraa bahen wallaahi kophee miila kana irraa hin qabu jechuudha roobaan roobeerra qofoon xiyyeetu jiitula qofoon xiyyeetu roobaan roobee jiitu maaliif warra ollaa hin gaafadhu warra ollaa ammoo isaa quba hin qabnu naannoo kanatti Mahammad dhiyeenya kana takkan agarree naan jedhi maaliif akka tasaa ammoo tarii miidhaa namni yoo miidhamee miidhaa isaa sanii numaa walii ilaala malee namni biroo alagaan dhuftee nuuf laaltu akkasii jechuudha daawwattoota keenya Toofiqitti illee bilbilee Toofiq ammoo yaaboo waa'ee kana siinii viidiyoo waliin waraabu jira quba qabdaa siinarra dhiyeenya kana isa quba qabaan yaa'ee keessaan jira rakkoo biroo keessaan jira quba qabda jennaaniin Mahammad ani khalaas Abdullah akkuma keessanii dhufe jechuudha mana dhufe kun wallaahi laa hulaa manasa hulaa kana naatu danqaraan argitan jedhii jedha hulaa kana anaatu danqaree akkasitti jechuudha danqaraa jirti jechuudha hulaa kana darsaa yoo namni mana ol seene mana keessa mana ilmaa namaatu waan fedheen mana kana keessa jira saniifuu akkasitti gadi qabee jechuudha khalaas mana keessa manni ifaallee ifaan innis irraa ibsatu irraa kutamee jira jechuudha ifaa irraa kutanii ifaan isaa dhaamaadha waan yoo tarii rakkoon isa mudatti ni beekta akkuma gaaratti galesanii telefoona yoo gaaratti kanuma amma rakkoon isa qunnamtee telefoona dhiisee Mahammad gaaratti hin galu jechuudha telefoonni maaliif jiruuteeti saayibakeeti lubbuuteeti jechuudha telefoona darbitee hin deemtu jechuudha saniifuu inni telefoona darbee kutee daawwattoota keenya sumaanonni du'aayii teessan nu godha du'aayiin maaliif hedduu nu barbaachifte akkasiin isin jaa saniifuu yoo rabbiin agarsiise ani garuu asitti hin dhaabbadhu as qolliirratti hin dhaabbadhu viidiyoo asitti waraabee hin dhaabbadhu yoo rabbiin alaaffisee deemee jechuudha mana hidhaa sanillee dhaqee bakka hundaa dhaqee gaafadhaa jechuudha akkasii jechuudha daawwattoota keenya yoo rabbiin alaaffisee ammallee daraartu bilbila qollii miti qaamaan itti dhaqeetiin qaamaan beetti argame dhimma kana jechuudha amma durallee isiitu xiyyaa kana maaliif sababii maallaqaa saniif yookiin Mahammad dubartii biroo fuudhuuf hablaa irratti isii yaamee isii afeeruuf daraartu fuudheetiin jira akka kanatti naarii sababa ta'eef yoo isiin kan dhabamsiiftu taate nama itti godhee tarii yoo namni nama bitu ni jirti ani garuu as qolli irratti dhaabbadhee bakka tana qolli ittiin dhiisu jechuudha mana hidhaa kan inni leengadda itti hidhame sanillee dhaqeeti haareetti jechuudha warra mana hidhaa sanillee gaafadhee achillee jechuudha laalee mana hidhaa kan biroollee dhaqee laalee sanumaafuu dachaas illee yoo gaafachuuf ta'e dachaas akkuma isin nuu beektan kana dachaas inni harkatan jedhii yaada ni beektan jedhii yaada dachaas ammoo rakkoo keessiidhaa jiru jechuudha rakkoo birootu isa qunnamee rakkoo biroo san keessiidhaa saniifuu ani dhimma sanii karaa dachaas illee suutuma yoo rabbi naa mijjeesee ittiin deebi'a ammoo tamaama tanaa fardi namni bilbila darbee jechuudha akkanumatti gadi ba'ee bilbila ittiin nyaatta ittiin dhugdaa ittiin uffattaa ittiin bilbilataa ittiin rakkoo si qabde baata inni san hundarraa bilbila isaa manatti gatee jechuudha eetuma kutee jechuudha ani ammoo daraartuu inshallah yoo rabbi laaffise qaamaan itti dhaqeellee gaafadhee yoo daraartuu sun halliin aayimtee yookiin waa'ee maallaqa san taate maallaqa yoo isiin fakkeenyaaf Mahammad kafaluufee baate maaliif ani Mahammad lakkoo fi bal'oollee akka obboleessa xiyyaa olitti waa hedduu naa godhe yoo maallaqa kan isin hin kafaliin taate ani Mahammad isin kafaliin dhaqeetiin jechuu manguddoo fudhadhee maallaqa san kafalee yoo isin kan achiin sababii maallaqa san achi dhabamsiisu taate maallaqa san kafaleef jechuu yoo isin kan naa himtu taate akkasitti bakka Mahammad jiru sani as baasee daawwattoota xiyyaa isin dhufaa jechuudha san gubbaadhaan ammoo inni bilbila darbee deemuun dubbii jabaatteetu jechuudha bilbila si darbee si darbisiisee deema jechuudha yookiin namni halkan jechuudha si tarii dalagaa irraa gale si yookiin ammoo alaa ol seene si akka malatti yookiin fakkeenyaaf mana keessa jechuudha ala gadi bee telefoona mana dhiisee si qabarii namni si deemee si ukkaamsee si dhabamsiisuu waanuma jiraatu yoo akkasitti Mahammad dhabamsiisan malee Mahammad telefoona isaa naaf inni fakkeenyaaf nama amata dheeraa waliin ture jechuudha
ni arkitan daawwattota keenya viidiyoo irratti illee nama mata dheeraa waliin ture. Saniifuu mamma telefoona jechuun lafa kaayee deemuu dhiisi akka tasaatu chaarjii suuqee jechuun bira alatti gadi hin bahu jechuudha. Dingatattu nasiibattu jechuudha. Telefoona chaarjii suuqee alatti gadi hin bahu dukkaanarraa waa bitadhee itti jabaatte malee mucaan kun wanni inni telefoona lafatti darbee telefoona bira jechuudha caljee hin jirtu maaliif wanni maaliif inni telefoona dubbadanii beektan irra deebi'ee telefoona kana irratti si bilbila namni rakkoo ta'e si mudatu irratti rakkoo si qunnamte telefoonaan rakkoo ta'e san itti baatte jechuudha. Yoo telefoona qaban fakkeenyaaf ni bilbila mana irratti fakkeenyaaf ni bilbila tarii yoo telefoonuma namaatiin nu bilbile telefoona namaa sana yoo kan itti naan bilbiluu san hin argan akkam taare hin jirtu. Telefoona namaa san kan itti namaa bilbiluu san yoo irrumaa'u telefoonuma sanuu itti kan nu didan rakkoo yoo fedhan tarii tumuu jiranii yoo fedhan tarii ammoo akka godhan isaanii beeku yoo ammoo biyya tana biyya arabaa tana keessa akka beekamu daawwattoota kabajamtoota keenya mana lafa jalaa jira mana lafa jalaa fakkeenyaaf bakka ati siif namni itti waliin garre mana lafa jalaa kan rafu kanuma jechuuti waasila biyyattuun biyya arabaatti ni beekte jedhee jira mana itti dhaabbattu mana dhaabbataatti siidhan jechuudha. Mana dhaabbataa keessa siidhan dhaabbataa keessa dhaabbatta hin raftu ati kalaas kottumaa sirrii dhukkubaa jechuudha. Saniifuu tarii ammoo namni yoo maallaqa nyaachise akkasii godhe hin dhabuu jechuudha. Saniifuu ani kalaas dabare. Saniifuu yoo mana dhaabbataa san hidhanii telefoona itti kan nu baatan rakkoodha. Seene cuf. Seene cuf. Kanya lafa jechi jalatti jechuun bakka ati aduu torbaan takkattuu fakkeenyaaf jechuun bakka sana uggaasii keessatti ija siidhanii jechuun fuulatti ija siidhanii ija gubbaadhaan huccuu wayii gurraattii fuula seqaanii maallaqni beeka akka fayyadamu nama godha. Namni yoo maallaqa nyaachiftee tan hiite maallaqa nyaachiftee nama hiisiftee illee akkasitti jechuudha mana jechi jalaa san si buusaniiti mana jechi jalaa sanitti jechuun ati si qixaadhanii jechuudha. Hidhaa dhaabbataa osoo nyaatan harkanne osoo maal fedha siin hin jenne akkasitti jechuun tumamtaa jechuudha. Yeroo hunda jechuun waan sanii jessi kaayaniiti jechuun situman jechuun yeroo situman akka ulee tana bakki isin sidootu illee nagarre akkana duraan jenne huccuu sanis ija sidaniiti huccuu san gubbaan ammallee ugaa situman waa fuula si kaayanii akka situman jechuun biyya arabaa tana keessatti saniifuu yoo tarii bakka akkasii san bu'e bilbila namarraa fuudhee bilbilee aboo rakkoo karaa tana keessaan jira kottaa rakkoo ta'e dana baasa jechuu hin danda'u daawwattoota kiyya saniifin har'aan tana viidiyoo tana qabadhee isin dhufe jechuun viidiyoo itti aantu waa harkachuu baadhee ani isiniin beekaa wanti nama yuutuubni isaallee telefoona isarra jiruuf koodii isaaniin beekaa ani viidiyoo marii asirratti isin eegallachiisu hin dagadhu isinillee asumaan du'aati isin godhaan hojjettee isaan isaan dhaabbadhaa kophee daawwattota keenya yoo rabbi naa laaffise yoon dhaga'uu baadhee ani viidiyoo waan yuutuubni isaa biratti isin waraabaa saniifuu viidiyoo sana laayikii tuqaadhaati koomentii barreessaadhaati akkasiin isin ija Maamad inshaallah yoo illee bakka jirtu beekte naa bilbili lakkoofsa kiyya akka sammuu irraa qabdu niin beekaa akkasiin isin ija daawwattoota kabajamtoota assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Injiru wata jawala Hai. Takai sebetulnya bila berbeda ni. Tentang jiri itu makanya wanita terlalu dubar nira ada. Nira sensi kan nira. Anir rumah dia sensan halajah hati. Tehnya amir niran teh. Esar razi pun namanya ni malu mana rawani kalda. Wajibnya tadi sini dulu si bifan ni si isa. Yo wajibnya. Aku nukan itu terus pakainya kamasan. Yo wajibnya. Nukan itu. Kenno miti. Yo wajibnya cuma. Anta kasih beri lebih apa? Wajib apa berde? Mari kita mur mita saja demi apa? Imur meneza. Si bis mur mundi ini. Si video lalu tinggi tu sama ni. Si channel lu jira. Derar tu si channel berbadi. Jolen derar tu kamu nuker tekaram nundi. So kan neno ticit. Woi waktu jura enyoj. Enyoj. Hai. Video lalu. Nabjet. Enyoj. Hati main enyoj nu taruh jira. Nabjet celu gua nabjet. Hati enyoj nu taruh jira. Beri saja. Enyoj. Di saja. Malah yo mei seorang nyom bira. Malum maafi sinna jala bastan. Malum maafi saat amma. Wal kita isa CV ini kan. Anu semua tu nak pidana pakai tu, rengat tu macam. Akan nanti osok gertu, dufte mas.